kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu nagaa akkuma beekamu leensaa shown gidduutti addaan citee ture isarratti dhiifama gaafachaa rakkoo adda addaa nu mudatarraan kan kee addaan cinnee ture amma gaa kana booddee kan inni waadaa gallu rakkoo sana furree sagantaan keenya akka addaan hin cinneef waadaa sinii galla warri koomentii nu gootanis inbaaksii nu gootanis feesbuukii keenya irratti guddaa galatooma warra dandeenyu deebisnee akkasumas immoo kan hin deebisnes jira isarratti immoo dhiifama sin gaafachaa arrammoo kanin keessummaa kuma beekamu leensaa shown yeroo hundumaa keessummaa addaa qabattee sinii dhiyaatti arrammoo kuma beekamu biyya Awustiraaliyaatti kan dhalattee guddattee yeroo dhiyoo gidduutti Oromoodhaaf waan addaatiin kan nu dhuftee toltuu jedhamti toltuu tufaa isee qabadhee sinii dhiyaadheera isee wajjin gaameeseen uummataaf wal barnoota gaarii namni sin beeknellee jira yaadu yeroo magabaabaa haasaa magabaabaa akkuma goonuuf gara Minisootaatti immoo dhuftee jirti sanaaf welcome jechuumaa fi shookoo irratti see afeere guddaa galatoomi egaa isee waan tokko nuun jetti nus gaafiif deebii yeroo xinnoodhaaf waliin qabannee dhiyaanna baga nagaan dhufte baga nagaan nu eedan isinis guddaa galatoomi akkamii simannaan uummata Minisootaa akkam ture simannaan akka ajaa'ibatti Oromiyaa xixiqqeetti jennaani dhugumaan Oromiyaa xixiqqeetti ture maaliif jennaani yeroo airportii Minnesota dhufe shaanxaa kiyya fudhachuu fi bakka shaanxaa jiru eegeetiniin namitti dhufte ilaalaan jette ansi beekaa bar YouTube irra jirtu intala afaan Oromoo guddisuu saniiti jette akkana quba kana fuula kiyya keessa jette ani immoo ajaa'ibe maaseeti nama nu beekuu see jedhani baga nagaan dhufte maali na jennaani gammadde isi haalaan gammadde sanbooda immoo mee warra keenya eessa jira hin beeku warra keessan jette akkanumaan si argee malee naguma si gaafachuu naan jette so simannaa achumarra eegalee hedduu haalaatiin gammachuun akka gaariitti gammadeen jira. Baay'ee namatti tola. Egaa gara Ameerikaa yeroo dhufte eessa ture jalqaba kan itti dhatte? Jechuun kaaba Ameerikaa jechuun Torontoo Kanadaa magaalaa Torontoo irraa jalqabe sanan booda gara United States of America magaalaa Washington DC itti dabareetiin sanan booda amma gara Minnesota dhufee jira. Akkamii kana booddee gara kam deemuuf yaada qabda? Yaada kanuu qabnu gara San Francisco fi Denverii deemuu fi san booda odoo Awustiraaliyaatti deebi'in gara China irra naanneesseetiniin biyyuma kiyyatti deebi'uuf jechaati. Okay, akkam Chinaattis dhaamsuma kana fudhattee dhaxxamoo waan addaa waan achi jiru jira? Way Oromoo achi jirti. Isa baruu barbaanne. Lakkii Oromoon achiin jirtu garuu waan biyya sanarraa barbaade maxxansa kitaaba kan baasuu barbaannu warra printerii yookiin warra kitaaba maxxansu China keessa jirani magaalaa isan keessa jiru bakka beekamaa tokkooti meeshaan kiyya kanaan dura odoo Kanadaatti dhufin achi dhaqeetiin meeshaa kiyya uummatatti warra fabrikaatti argisiise amma haga an deebi'utti meeshaa faana qopheessaa jedheetiin dhiisee gara Ameerikaa dhufe amma odoo Awustiraaliyaatti deebiin achi deebi'eetiin meeshaa hunda harkuma kiyyaatti jechuun ijuma kiyya argeetiin harkuma kiyyatti kennanii achi Awustiraaliyaa gama Awustiraaliyaatti galuuf deemu jechuudha. Baay'ee bareeda. Egaa garuma kitaaba kanaattiin si fuudha. Akkam kitaabi kun maalirra ga'aa jira? Gara booddeettis akkam xinnoo sarratti nu taphachiisa? Hayyee kitaabni jechuun kitaaba qofa osoo hin ta'in waa hedduu qopheessuuf deemaa jirra. Akkuma afaan Ingiliishiitiin textbook jedhamu ijoolleen kan mana barumsatti baratu kitaaba baasuuf deemaa jirra. Kitaaba san immoo afurtu jira sadarkaan jechuun walfaannoomii kutaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa hanga afuraffaatti qophoofnee jirra itti aansee immoo kitaaba halluu dibuu waan akka coloring book kan jedhamu waan akkasii baasuuf deemaa jirra ammoo tapha ijoollee tokkooti baasuu deemaa jirra sanirra waan barachuu barbaade ashaangulitii yookiin kaartoona
ka qophoofnu jenne ummanni akka argamuu barbaada. Ummanni arganiitiin kana jaalannee kana nuuf taheetiin jedhanii yoo naaf deebisan achumarra yaada nama fuudheetiin gara gulantaa olaanaatti waan haarawaa baasuu barbaada. Waan akka maalii jettee yoo na gaafatte fakkeenyaaf waan akka kaartoona yookiin akka ashaangulitii, waan akka viidiyoo geemii, waan akka aadaa keenya walitti qabeef ijoolleef waan ijoollee Oromoo waliin deemuuf odoo qophoofneetiin hin jenne saniin hedduu na gammachiisa. As takka jennee kitaaba marra jalqabne. Okay, akkamii achumarratti immoo kitaabi kun ijoollee qofaaf immoo akkam namoota dargaggoota warra akka kootiifaatiif yaadame. Injira miti namni tokko ka qubee dubbisuu hin dandeenyeef jecha isaanillee itti fayyadamuu hin dandahanii garuu gama kiyyaatti namni an kitaaba textbookii jechuun kitaaba kan barumsaa kana qopheesseef ijoollee barattoota kan barumsa torbeetti baratu ka Saturday school of Sunday school yookiin barumsa kan sanbata akkuma Sunday school Saturday school ka jedhamu ijoollee isaaniif qopheessan ture. Amma namni biroo yoo itti fayyadamuu barbaadanis of course namni gurguddaa nama akka keenyallee itti fayyadamuu hin danda'an garuu nama gurguddaaf jecha kitaaba hedduu kanaan dura maxxanfamee ture. Hin jira hin dhabamus. Ka ijoolleetti immoo waan ijoollee waliin deemu haala ijoollee waliin deemu afaan salphaatiin kan ijoolleef ibsuu danda'u qopheessaa jirra. Kanaaf jecha abbaan barbaade nama akka abbaan barbaade ittuma fufuu hin danda'ani. Baay'ee gaarii. Egaa amma akkamii gara biyyaatti dhaquu yaadaa jirtamoo kara biyyaatiin maal gochaa jirta? Kitaaba kanneen kan nu baasuu barbaannu afaan keenya guddisuuf jecha baafnee jirra. Afaan keenya guddisuu fi an biyya ormaa keessa waan dhaladhee waan guddadhee fi waan wallaalummaa yookiin wal dhabuun waan an dhabee kana dhabee maaliif dhabee dhaabuu qaba jedheetiin achumarra eegale. Dhugaa Yoosiif hime kan biyya yeroo sana hin yaanne. Amman booda irra deebi'eetiin kitaaba kana eega qopheesseetiin jedhe ila. English tokko keessa illee jirtu afaan Arabii, afaan Germanii, afaan Amaaraa, afaan Oromoo malee afaan biraa keessa waan hin turree fi Oromoo martuu addunyaa kana keessa itti fayyadamuu hin danda'a jedhee yaade. Amma akkas taanaan bareeda. Addunyaa hundattuu facaasuu hin dandeenya. Biyyaas haa taatu, nama biyya ormaa keessa jirus haa taatu. Kanaafuu beekaan bara darbee biyya 9 irra deemee naannoo jechuun namni Oromoo ka biyya hunda keessa jiru kan Oromiyaa keessatti illee yaada fi ilaalcha isaanii arganne waan isaan barbaadanis gaafanne achumarra jalqabneetiin kitaaba kanneen gabbaafne. Amma kitaaba sun eessatti argamuuf deemaa jira jettee yoo na gaafatte duraan dursee biyya ormarra jalqabsiisuun barbaada. Maaliif jennaan ani achirra waan jiruuf achumarra eegaluu barbaada. Garuu of course Afrikaa keessas haa ta'u biyyuma keessattis haa taatu kitaabni kanneen yoo ka ijoollee addunyaa guutuu keessaaf yoo argamu ta'e haalaan gammada. Dhugaadha maaliif gaaffii kana sii kaasee ijoolleen baay'een naannoo Oromoo keessatti gara baadiyyaa keessatti warra guddatanii malee ijoolleen Finfinneetti guddatan yeroo ammaa afaan Oromoo dubbisus haa ta'u barreessus haasa'ullee kan hin beekne jiru. Kanaaf edheeman si gaafadhe gaaffii amma. Kunillee gaaffii bareedaati. Akkas taanaan ijoollee kan Finfinnee keessa jiru ka afaan Oromoo hin dandeenye yoo ka jedhu taatan akkana fakkaatutti akkuma ijoollee biyya ormaati jechuun ni dandeette. Maaliif waan isaan jiraatan nutis jiraataa jirra jechuun kiyyaati. So namni hunda carraa akka argataniif Finfinnee keessas haa taatu, Melbourne keessa haa taatu, Minnesota keessa haa taatu, anaaf jecha akka tokkootti ilaala. Okay, baay'ee gaarii. Egaa gara keettiin immoo deebi'a. Ati kanitti dhalattee guddatte Awustiraaliyaatti. Abbee kee qofadha Oromoon akkanatti fakkaatutti yoo dogoggoruu baadhe. Yeroo baay'ee immoo argate maatii biyya kanatti kan hin argu jechuudha. Maatii lama ta'anillee ijoollee isaanii Oromiffatu haasa'anii utuu beekanii ittiin guddatanii aadaa isaaniitiin ijoollee isaanii Oromiffa barsiisuu innuffu ta'ee kanan beeku yeroo baay'ee ijoolleen isaanii kan Oromiffa naasofne jiru. Ati garuu abbaa kee qofatu haasaanatti fakkaata Oromiffa. Abbaa qofarraa yeroo baay'ee immoo ijoolleen durba haadhaa wajjin oolti. Moora abbaa nama tokkorraa barachuu hin dandeessodhe yaada. Akkamittiin baruu dandeessette? Akkam ture yeroon keessun? Yeroo abbaan kiyya Awustiraaliyaa dhufee san namni Oromoo baay'ee hin turre. Warra kiyya dhiisi hawaasayyuu nama jechuun harka kanarra si lakkaa'u quba kanaaniin lakkaa'uu danda'a ture.
namni Oromoo Austraaliyaa keessa jiraatu. Kanaafuu abbaan keenya afaan Oromoo malee afaan biraan hin dubbifne. Haadhitii ammoo warra isii guutuutti akaakayyuuf akkoomtiyya jechuun eessumaaf adaadaatiyya hunda isaa Austraaliyaa waan jiraataniif isaan afaan Turkii barsiisan. Abbaaf haadhati amma ani gama kiyyaan ijoollee afaan Oromoo akkamitti barsiisuun akkamitti guddifnaa jedhee namni yoo na gaafate ani wayi ijoollee qaba ani ijoollee hin qabu. Ijoollee barsiisuuf malee guddisuu akkuma namni ijoollee guddisa ani ijoollee hin guddifne malee namni akkami guddisuu dandeettan jedhan yoo na gaafatan abbaa kiyya gaafadhu jedhanii isatu nu guddise garuu inni akka nuuf ibsellee osoo hin ta'in muuxannoo yookiin experience kan kiyyarra yoo isiniif hime yeroo ijoollummaa san keessa yeroo hedduu nu bochise maaliif jennaani abbaa jenne afaan Englishii yoo dubbanne we need to go shopping jennaan eessa deemuuf naaf hin galle maal jette afaan Oromoo naa deebisi jedheetiin akkasin nu barsiise inni immoo gaaffiyyuu hin turre namni immoo afaan Oromoo haasa'e jechuu irra waanuma afaan Englishii haasofne san waan nu jedhee nu deebisee afaanuma Oromootiin amma fakkeenna can you come here jennaani kootuu nuun jedhaa ture okay irra deebine kootuu haga jedhutti waan nu jedhu tokkollee nuun deebifne akkasaniiti jechuun reminder yookiin wal yaadachiisuu namni jechuun abbaa fi ijoollee wal yaadachiisuu qabani ani immoo gama kiyyaan hanga an Finfinnee waggaa umriin kiyya waggaa 10 ture gaafa Finfinnee jalqaba deeme san haga waggaa 10 san abbaan kiyya afaan Englishii tokko akka dubbate iyyuu hin dhageenye haadhitii yoo dubbisee malee afaan Oromoo malee afaan biraatiin nu dubbifne so isaan nu barsiisee akka nu barsiisan immoo afaan Oromoo malee afaan biraan dubbanne xiqqoollee in dagattanii ijoollee barumsa eega jalqabdan booda nun jedhee ture garuu gama isaatiin afaan Englishiin consistency kan jedhamu irruma deddeebi'uun baay'ee barbaachisaa maaliif ijoollee waa tokko balleessan ka afaan kana yoo dhiifne mee fakkii biraa tokko si haa kennu ijoolleen tokko waan fakkeenyaaf waa hatuu yoo eegalan maal goona ree kun aadaa biyya kanaati jennee way callifna hin callifna maal jenna lakki hin fudhattuu miti tokkollee lakki kun dubbii kan hin taane tokkooti irruma deemta irruma tattaafatta consistency sanuma waan san yookiin jala dhoof yookiin jechuun amala nagaa guddisuuf jecha irruma tattaafataa deemta value gatii yoo kenniteef amma gatii yoo hin kennineef maal goota ijoollee xixiqqootii si jala haattuu jennaani yeroo san fudhattee ijoollee guddannaan sanu akka normaalitti argani kanaafuu wanti nu dhaabuu barbaanne gaaris haa ta'u baddus haa taatu hamtus haa ta'u ijoollummarra jalqabnaani akka gaariitti tiksuu eeguu namni hundarraa jira abbaaf haati qofa osoo hin ta'in hawaasa martuuf responsibility yookiin responsibility guddaa qaban. Dhugaadha abbeen keessatti galata guddaa qabu dhugaadha. Asuma taansee ati amma yeroo baay'ee namooti tokko biyyaa dhufanii waggaa malamallee tuunguutiin afaan kana haasa'uu barbaadan isaaniif ati garuu biyya sanatti dhalattee guddattee afaan kee haasa'uu irra darbitee nuun uummata barsiisaa jirta waan gaarii kana qabattee ba'aa jirta ati warra akkasiitiif warra dhufanii utuu waggaa 1-2 guutiin afaan isaanii haasa'uu hin barbaanne kanaaf maal jetta dhaamsa maalii qabda? Dhaamsa kan hin qabu honestly namni afaan Oromoo haasa'uu danda'u tokkoffaa anaa miti. Sila kadhumaati anaati bara afaan Oromoo akka isin dandeetan hin danda'u afaan Oromoo haasa'u jechuun kiyya amma hawaasa waliin muuxannoo irra deddeemeetiin hawaasa waliin waan deemaa jiruuf yes afaan Oromoo baradhaa jira qajeelchaa jira suuta jedheetiin amma nagaan haasa'uu hin danda'a garuu kana dura anillee cinqa guddaa keessa ture anillee rakkadhaa ture garuu wanti na kakaase dhugaa himuurraa wayyaa miti ka'an beeku san fakkeenyaaf lakkoofsa 1 hanga 10 kana qofa beekeetiin ummataaf ibsuu qaba jedhe waan an beeku san ummatatti haa dabarsu jedheetiin achumarraa ka'eetiin jedhe malee namni Oromoo yoo barsiisuu barbaadan warra profeesaroota qabna warra biraan qabna ani immoo akka ogummaa kiyyaatiin nama waliif fiduu ni beeka waan akka graphic designerii nama akka suuraa hojjetu ni beeka gaafadheetiin kana faana hojjedhu jedheetiin ittuma fufee kanaaf dhaamsa ka'an qabu namaaf waan isin harkaa qabdan ummatatti ibsa akka xiqqaatti ilaalina waan isin qabdan san
san akkuma waan guddaatti ilaalteetiniin yoo qabaatte namni birallee hin kabajaa. Immoo waan ati uf jetteetiniin waan an muslima jedhee yoo of waame namni muslima jedhanii na yaamani. Ani immoo Oromoo jedhee yoo of waame Oromoo jedhan na waaman. Nu kan nama biyya hin qabne tokko jedheetiniin yoo of waamne namnis ka biyya hin qabne jedhan si waamani. So maqaa ka isin uf kennitanii akka gaariitti yoo qabaattani of course waan isin jettan namnis especially biyya faranjii kana keessa sanumaan si yaamani sanumaan fudhatani kanaaf jecha waan isin qabdan jechuun keessa adena maal akka jedhu hin sodaatina hin sodaatina qabadha akkuma isin amma reefu biyya dhuftanii miidiyaa kana qabattanii waggaa 5 waggaa 6 tura miidiyaa irraa kana quba qabaa turte hin qabne anis qabaan turre garuu eega baratteetini jette mee wanti kana akkamitti fayyadamuu dandeette jette mataatti qabatte ammoo namni ka ogummaa qabus ka dandeetis qabu wal bira fiddeetini wannuma kana leensaa show jechuun akka gaariitti haalaan akka ajaa'ibatti bareechifteeti ummataaf dabarsaa jirta namni immoo irraa gammada kanaaf confidence kana ummata kennaaf akka fakkii taane yoo dhaabneetini jedha akka dubartootas akka shamarraanis akka oromootis ummata hunna fakkii yoo gooneetini jedha generation lafaa dhufuu fi nurraa fudhatanii ammaan tana yoo hin taaneef illee abdii guddaan qaba ijoollee kennarra anillee warra gurguddarraan baradhee jira animmoo yoo rabbi jedhe fedhiin kiyya ijoolleen nurraa fudhatanii waan biraatti yoo dabarsanii nin gammada warra maanguddoo kennallee baay'ee galata guddaa qaban isaaniif maaliif jennaani nu makiina babbareeda yookiin gaarii babbareeda oofuun kana namni karaa yoo nuuf dhaabee malee akkanumaan oofuu hin dandeenyu dhoqqee keessaa turrayyuu malee babbareeda mercedes yoo ooftelle jeep yoo ooftelle karaa dhabnaanis oofuu ni dandeetu kanaaf jecha warra abbootiif haawwattis kenna karaa nuuf dhaabanii jiran waan isaan godhan immoo fudhannee carraaquu nurra jira gabaabuman dalagaan kenna kanumaati. Okay. Guddaa galatoomii ibsa bareedaa goote ati dargaggeettiidha. Dargaggoota Oromootiif shamarraniif ergaa maalii qabda? Ergaa maalii qaba? Waan isin harkaa qabdan ummatatti ibsuuf takkallee in sodaatina jechuun akka xiqqaatti ilaalina waa guddaa qabdaneesin aadaa guddaas qabdan namni si jaalatus ni qabdani anuyyuu si jaaladha akkasumarra jechuun namni kasi deeggaru yoo barbaaddani uf qabadha ummatatti uf beeksisaa namni immoo sitti dhufa akka namni gara kiyya dhufe namni gara keessanittis hin dhufa akka sanittis haa jabaatanii waan isinirraa jirtu doesn't matter Oromoo kana dhiisi hayyee waan isin professionally ka keessa seentanii akka gaariitti nama hundaa mooyaa tokkoffaa baha warra oduu dabarsitoota yoo taate ka gaarii sanitti ta'e ammoo warra artistii yoo taate ka wallisaa yoo ta'u barbaade wallisaa ka addunyaa kan argine tokko ajaa'iba tokko tahaa isiniin jedha warra doktora yoo ta'u barbaade barsiisota yoo ta'u barbaade akka gaarii ta'a maaliif jennaani namni kana Oromoo taanan babbareedanii akka gaariitti sadarkaa ol aanaa kanatti yoo nuuf fidani uummanni Oromoo bakka hunda geettee jirti nuu haa jedhan kanaaf Oromoo yoo ka dubbatu ta'es yoo hin dubbanne si hin beeknes immoo eenyummaa keessan hin dagatinaa waan isin irraa jirtan itti fufa irraan saalfatinaa irraan qaanfatinaa qaanfachuu kana dhiisi uf guddachiisa wal guddachiisi akkasan immoo good luck to everyone jenne dhaamsa kiyya galatoomii nu kabajee dhufuu keettisi baay'ee si jaallannaa itti fufii hojii baay'ee dansa hojjechaa jirta guddaa galatoomii waan jettu yoo qabaatte dhumarratti hangasuma gama kiyyaan galatoomee isiniin jedha addeelleensa ulfaadha warra nu simattaniif warra daawwattoota ka isiniif dabarsaa deemaa jirtuu fi nagaan oolaa isiniin jedha. Guddaa galatoomii kabajamtoota daawwattoota keenya tultuu wajjin yeroo qabaanne kanuma irratti xumurreerra egaa yeroo lammaffaa dhufuutti akka nu wal arginu abdii guddaa qabna nagaatti.